Yeroo ammaa kanatti paaspoortiin Itoophiyaa kan duraanii gara haaraatti jijjiiramuunsaa miidiyaa gurguddaan dabarsaa jira jechuudha. Maaliif jijjiiramee inni duraa immoo fayyadamoo nama fayyadu inni jedhamu itti fufaa viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii hannaggaara rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'aa isiniin jedha. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa, maatii taatanii kan jirtan immoo like gochuu share gochuudhaan yaada qabdanis komentii jala kaa'uudhaan na wajjin itti fufaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaadha. Gara isatti aanutti darbina. Paaspoortiin Itoophiyaa kan duraanii yeroo ammaa kanatti akka inni jijjiirame yookaan immoo paaspoortiin Itoophiyaa akka inni haareffamee paaspoortii haaraan ba'ee dubbatamaa jira jechuudha. Miidiyaa gurguddaa akka biyyattiitti jechuudha. Maaliif jijjiiramee bu'aasaa maalidha, miidhaasaa immoo maalidha kan jedhu itti fufnee wal wajjin ilaalla jechuudha. Paaspoortiin duraanii yeroon turtii isaa waggaa 5 jechuudha kan inni haareffamaatii deemu. Kan ammaa kun garuu akkasumatti jechuudha. Inni hamma waggaa 10tti deebi'ee haareffama. Waggaa 10 tajaajiluutii danda'a jechuudha. Baay'ee tokko kan namatti toludha. Kanarraan kanaaf immoo paaspoortiin duraanii biyya keenya keessatti miti jechuudha kan hojjetamu. Biyya keenya keessatti galmaa'ee doolaaran jechuudha. Biyyoota biraatti kan inni hojjetamu jechuudha. Hamma garuu yeroo hamma kanatti inni haaraan kun biyya keenya keessatti akka hojjetamaa yookaas immoo hojjetamee jalqabame jechuudha kan dubbatamaa jirudha. Paaspoortiin biyya alaa keessatti hojjetamuu dhabuun isaa jechuudha baasii biyyoota biraatiif kaffalamu yookaan doolaara biyya biraatiif kaffalamu dhaabatee galii Itoophiyaatiif biyya Itoophiyaa guddisuudhaaf kan oolu yeroo hammaa kanatti akka ta'e beeksisaa jiru jechuudha. Kanaaf kun waan baay'ee namatti toludha isiniin jedha. Egaa paaspoortiin kun immoo umuriidhaan illee kan daangessudha jechuudha. Paaspoortii isa waggaa 5 kana jechuudha. Namoota waggaa 25 gadi jechuudha. Waggaa 23 irraa ka'ee sana gidduudha jechuudha kan fayyadamu. Waggaa 25 gadiidhaa fi namoota jiran jechuudha fayyadu jechuudha. Inni hamma haaraa kuni kanaaf inni haaraa ba'u kun paaspoortiin haaraan kun namoota waggaa 25 irraa ka'ee isaa ol kan jiranii fi kan inni ba'u jechuudha. Akkasuma immoo baasiin ittiin gatiin ittiin paaspoortii baasanillee kan duraatiin dachaatti akka dabalame jechuudha kan dubbatamaa jiru. Kana jechuun paaspoortiin kun dachaadhaan kan duraa waggaa 5 yeroo ta'u hanammaa waggaa 10 waan ta'eef paaspoortiin kun kanaaf jechuudha baasisaa dachaadhaan kan ta'e. Akkasuma immoo baasiin kun biyya Itoophiyaadhaaf kan ooludha malee biyyoota biraatiif miti jechuudha kan oolu. Biyya ofiitiif kan oolu nama hin miidhu isiniin jedha. Kanarraan immoo sababni paaspoortiin kun haareffamuu inni tokkoof tokko paaspoortiin kun waggootan dura jechuudha guutumaan guututti rakkina kan qabu yookaas immoo guutumaan guututti jechuudha rakkoo dubbifamuu kan qabudha jechuudha. Hanqina jechuudha. Kana jechuun maashinaanii kan dubbifamaatii ture amma garuu haala fooyya'aa ta'ee fi bareedaa ta'ee akkaataa itti dubbifamuu danda'uun Itoophiyaallee maqaa ishii guddisuu akka danda'u akkasuma duudhaa fi aadaa Itoophiyaa keessatti argamu. Biyyoota Itoophiyaa keessatti argaman akkuma beekamu biyyoonni Itoophiyaa keessatti argaman gara 56 oliiti jechuudha. Aadaa fi duudhaa isaanii hundumayyuu keessa isaa yookaas immoo fuula isaa keessatti bocamee akka jiru jechuudha. Kun immoo jechuudha diizaayinii isaallee akka bareechu akkasuma immoo maqaa Itoophiyaatiif illee maqaa gaarii akka kennu biyyoota garaagaraa keessatti paaspoortii kana irratti bocoota jechuudha aadaa fi duudhaa Itoophiyaa mul'isan achi keessatti ilaalame. Biyyoonni biraa gidduutti illee Itoophiyaan beekamtii gaarii fi maqaa gaarii akka qabaattuuf gargaara jedhanii yeroo hamma kanatti dabarsaa jiru. Waa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Namoonni hedduun immoo paaspoortiin keenya inni hammaa kun nu fayyaduu danda'a ree erga inni kun haareffamee akkam goonaa jechuun keessan hin oolu jechuudha. Maaliif miidiyaa guddaarran kan darben dubbise jechuudha. Barreeffama gurguddaa jechuun barreeffama dheeraa jechuudha.
Paaspoortiin inni duraanii kuni jechuudha yeroo itti haareffamu qaba jechuudha. Yeroo itti haareffamu qaba yeroo isiniin jedhu yeroo labsiin paaspoortii jechuudha inni duraa akka deebitanii isa hammaatti jijjiirrattan yeroo jedhameetoo labsamutu jira jechuudha. Yeroo sana keessatti atattaman jechuudha. Gara biyya keessa jiraattan keessatti paaspoortii itti haaressan deemtanii haareffachuuti dandeessu jechuudha. Ammaaf garuu homaa rakkoo hin qabu. Lafa jirtanitti paaspoortii keessa fayyadamuuti dandeessu. Booddee garuu paaspoortii hin numti harkaa qabnuyyuu jechuudha. Yeroo labsiin ba'ee paaspoortii keessan isa hammaatti haareffadha yeroo jedhametti paaspoortii keessan kennitanii baasii yookiis immoo maallaqa isin barbaachisu kaffaltanii akka haareffattanii dubbatamaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu hin dhiphatinaa isiniin jedha. Rakkina tokkollee hin qabu. Sinin jedha paaspoortiin inni duraayi bu'aa guddaa inni argamsiisu akka dubbatanitti jechuudha. Paaspoortiin inni haararreefu ba'e kuni fakkeenyaaf viizaa garaagaraa akkasuma immoo biyyoota kam keessattiyyuu yeroo jechuudha waan tokko hojii tokko irratti illee jechuudha haala mijataadhaaf kan ta'u yookaas immoo haala namaaf kan mijachiisu jedhameeti jechuudha kan inni beekamu. Fakkeenyaaf Itoophiyoonni jechuudha yeroo viizaa biyya garaagaraa hojjechiifachuudhaaf ka'anii baay'ee tokko rakkatu jechuudha. Biyyoonni kaan garuu paaspoortii isaaniitiif viizaa biyya barbaadanii hojjetatanii biyya barbaadan deemuutti danda'u jechuudha. Garuu paaspoortii Itoophiyaa otoo viizaa gara biraatiin hin hojjetatiin deemuu socho'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii biyyoota gara barbaannetti illee akka sochoonuu fi paaspoortiin haaraan ba'e kun mijataa akka ta'edha jechuudha kan dabarsaa jiranii. Dhimma paaspoortii haaressuu kana yookaan immoo dhimma paaspoortii haaraa kana wal qabatee wantoonni hanqina qaba jedhamee yaadame Itoophiyaa keessatti hundumtiyyuu yeroo isaa eegee akka jijjiiramu karoorarraa fi yaada keessa akka jiru dabarsaa jiru jechuudha. Itti gaafatamtoonni yookaas immoo hooggantoonni dhimma garaagaraa Itoophiyaa keessatti argamu irratti jechuudha. Akka sanatti kanaan sa'aatii jiranii. Kanaaf rabbiin biyya keenyaaf jechuudha waan hunduma caalatti nagaa haa deebisu. Nagaatti immoo biyya keenyaaf jijjiirama guddaa haa fidu isiniin jedha. Odoo biyyi keenyas obboloota koo akkuma biyyoota gurguddatanii jechuudha gara biyyoota kaanii jechuudha garaa garaatiin ikoonomiidhaanis ta'ee otoo jijjiiramtee akkuma biyyoota kaanii guddattee nutillee jechuudha garbummaa biyya namaa jalaa baanee biyya keenya keessatti dachaanee hojii keenya jechuudha waan barbaanne hojjannee too'i jiraachuutii dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu nuuf gammachuu guddaadha biyya keenyaa fi nagaan deebi'ee wanti hundumtiyyuu haala teekinooloojii haala yeroo wajjin sosochoo wajjin Itoophiyaa yoo sosochootee nuuf gammachuudha isiniin jedha. Kanaafiyyuu hedduu tokko namatti tola isiniin jedha. Paaspoortiin kun haala teekinooloojii addunyaa yeroo hammaa kanatti irra jirtuun illee kan wajjin deemudha. Itoophiyaan illee jechuudha biyyoota guddatan wajjin akka hin hiriirtu yookaas immoo isaan wajjin jechuudha dorgommiirra akka galtuu isii taasisa jedhanii dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf paaspoortiin haaraan kun baay'ee tokko natti tolee jira akka hamma jedhamaa jirutti isiniin jedha. Garuutii tikeetti yeroo baasisaa jechuudha kan ittiin haareffatan akkasuma immoo ittiin baasanii dachaa dabalee jira isiniin jedha. Kan duraarraa isa kanarratti xiqqoo dhiibbaa yoo qabaate malee hedduu namatti tola isiniin jedha. Obboloota koo paaspoortii keenya baafannee waggaa 10 nuuf turu jechuun waan guddaadha isiniin jedha. Waggaa 5 duraan haaressaa turre waan ta'eef kana isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Dogoggorrii fi yaadni hanqinaa yoo jiraate koomentii naa barreessaa. Yoon dogoggore na gorsaa isiniin jedha. Turtii keessa waan na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Jaalalli Rabbii isin irraa gargar hin ba'ini nagaatti.